gota waya seena gota emule gota waya seena gota emule gota waya seena gota emule gota waya seena gota asuletti kukse gota waya seena gota emule gota waya seena gota baboti jikse gota waya seena gota emule gota waya seena gota gaba farda gota waya seena gota emule gota waya seena gota ajo gaba sarda gota waya seena gota emule gota waya seena gota sila shaggaran ba shaggaritti koora fannisani sila si jala rafa si jala ijoollee raffisaniin salaalittan gulufaa jimmatti na baasaa karaan kuniin yaabbadhu fardaa yoo duulli deebitee hidhadhu mudhii yoo ormi qeelixeen gulufi bulloo koo yadaalee maccaaf farda tuulamaan gaafa gaarreen adiwaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenyaa hin beeku bareechaniin kooti daalee yaabeen dhufaa kormin dheessuu dhaabeettumaan afarfata yaabbataa fi kanneen biroo sirboota weellistoonni oromoo ittiin fardeen oromoo jajaniidhaam dacheen oromiyaa hunduu qabeenya fardaan badhaatullee kan akka tuulamaa fardaaf uumameen jiru namni isaas kanaaf afarfata yaabbataam kanaaf kooraa jala garagalaa kanaaf isoof caala fardasaa jaalataa kanaaf fardasaa kunuunfataa kanaaf gaaf fardisaa du'ellee baasee hin gatu osoo inni argu bineensii fi ijoo birrin nyaatu ni awwaallataa sardoo fi coqorsaan qaamni ishii kan faayame dacheen tuulamaa gaafa eebbaa fi kadhannaa oromoodhaaf sardoo galaan fardeenii fi saawwa saammoo coqorsaa dacheen uumaa fi uumamaan badhaate giddugalli oromiyaa lafti ishee lafa oromoo iddoo kamirrayyuu qaaliidha diriirtuun lafa waaqni handhuura garaarraa oromiyaa taasisee ishee uumee dacheen tuulamaa fardaan loluun Itoophiyaa fi addunyaa warra barsiisedha. Addunyaa kanarratti yaabbii fardaa fi ittiin loluuf kan beekaman Iraaqota duriin kan walgittu Oromiyaan har'an ta'in malee fardisaa wabii lolaatiin Oromoonni tuulama gaafa lolaaf fardasaa gaafa tolaaf fardasaa gaafa cidhaafis fardasaa gaafa ayyaanaa fi ayyaantummaas fardasaa gaafa gadaas fardasaa gaafa goojee fi boorees fardasaa gaafa maqaleef sagalee gaafa maacoo fi daammeos fardasaa gaafa ximqataas fardasaatiin qomoo seenaa hojjechaa dhagayeedhaan kanaaf siidaa dabaleerraa fardisaa kan fudhatame kan maafi asanuu wadaayis gaafa nafxanyaa jiksaa misingaa godhee dhumarratti marfamu kan inni ani du'ee farda koo nafxanyaan akka farda siidaa dabaleen fudhattu jedhee kan inni dursee farda isaa ajjeesee qoraa fi eeboosaas qotee awwaalee dhumarratti gootummaa isaatiin of ajjeeseefi qonni Oromoo har'a maqaan isaa hin dhaamne asanuu wadaay goota jalqabaa gaafa Saayila Sillaaseen Abbaayas ce'ee daangaa Oromoo tiksuudhaaf nafxanyaa irratti waraana banee si'a afur odaa irnootti hirkatee weerartuu kaabaa gadi dhuftu erga injifatee shanaffaatti goota mo'atameedha. Osoo ani jiruu farda koo kuraaraa namni yaabbatu jedhee dursee farda isaa kuraaraa kan ajjeesee awwaalee asanuu wadaay Oromoo tuulamaa biratti akkasiin sirbameefi yaasukaattalii obbiyaa kuraaraa leemmanii nama jaalatee dhabeef kan gumaata geessanii waan hunda isaa sirbaan kan dhaammatu mootummaa isaa kan dhaloota dhaalchifatu seenaa isaas kan ittiin dabarfatu Oromoonni tuulamaa gaafa siidaa dabaleerraa farda isaa fudhatanii kooraan fannisaatti hafu jalqaba gaafa fardeen tuulamaa shaggarii akka ba'an murtaa'u akkas jedhee sirbeefi silaa shaggariin ba'aa shaggaritti kooraa fannisanii silaas jalarrafaa si jala ijoollee raffisanii yaabe gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetuma yaabe gaaleen dhufa ormin deessuun
dhaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetuma. Habanga kibbaatti baasan gadhiyaatti yaabbattoota fardeeniin kan guutamte Oromiyaan fardasaaf kabaja addaa qabaatullee tuulama biratti immoo fardi obboleessa dhugaatii kan isa yaabbatee irraa kufes yoo irraa du'es abbaasaa gatee kan hin deemne fardasaa qofaam kanaaf itti amanasiim kanaaf ittiin of waamasiim seenaa waggoota 5,000 addunyaa kanarraa kan qabu fardi biyyaa fi saboota addunyaa kanarra jiran biratti karaa garaagaraatiin ilaalama. Albaaniyaan, Arjantiinaan, Awustiraaliyaan, Bosniiyaan, Biraazil, Bootiswaanaan, Bulgaariyaa fi Kaanaadaan yaabbii fardaa adeeffachuudhaan biyyoota addunyaa kanarraa wal duraa duubaan sadarkaa tokkoffaadhaan hanga 8tti warra qabatanidha. Iraaqonnii fi kuushonni durii ammoo farda yaabbii qofaaf osoo hin taane ittiin loluudhaaf addunyaa kanarratti kanneen ittiin beekamanidha. Giddugaleessaan umurii waggaa 25 kan qabu fardi Oromoo biraatti akka qabeenya qofaatti osoo hin taane akka ilmoo isaatiitti ilaalama. Akka ilmoo isaatiitti maqaa farda isaatiinis waamama. Gaafa jalaa du'e immoo akka ilmoo isaatiitti qotee kafanatee awwaallata. Kanumarraa ka'anii gootonni Oromoo fardaan lolanii seenaa Afrikaa keessatti Itoophiyaan akka hin garboomfamne taasisan ilmoo isaanii caalaa farda isaanii diinattiin burkuteessaniin waamamaa turanii. Seenaa keessattis maqaan isaanii farda isaaniin galmeeffamee dhalaa dhalatti darbaa. Arbanyaan dhugaa Dajjaash Garasuu Dhukiin maqaa fardasaa Abbaa Booraan, Abbaa Baaragaay Bacharee ammoo maqaa fardasaa Abbaa Gisxiin, Dajjaash Balaay Zallaqaa ammoo maqaa fardasaa Abbaa Koostiriin, Dajjaash Baqqalaa Wayyaas maqaa fardasaa Abbaa Marzoon, Raas Walee Bixulis maqaa fardasaa Abbaa Xaaxaa'uu fi kanneen biroos maqaa ilmoo isaaniitiin osoo hin taane maqaa fardeen isaaniitiin waamamu. Ittiinis beekamu. Osoo hin taane durdur bara 1520 keessaa loltoonni fardeenii Oromoo farda isaaniin seenaa hojjechuun galmee seenaa irratti barreeffamanii. Aadaan fardaan loluu kun calluma jedhee kan dhufe osoo hin taane aggaammii garboomfachuu fi dachee isaa weeraruuf nafxanyaan Oromoo irratti taasisanii. Yeroo sanarraa ka'ee marsaaleen gadaa Oromoo bara 1520 keessaa marsaa gadaa shanaffaa Michillee bara 1954 hanga marsaa kurnaffaa Duuloo 1602tti Oromiyaa fi gadaan isaa loltoota fardeen isaaniif kamaa ture. Oromoon duula fardaan loluu sirna gadaa isaa keessattis guddifatee mootota kiristaanaaf musliimaatti lolaa ture. Gaafa gaara Azaaloo irratti injifatee mirgaan galerraa jalqabee gaafa Adiwaa, gaafa Maqalee, gaafa Sagalee, gaafa Daammiyoonii fi gaafa kaanis dursee warra adda isaa biyyaaf kenneedha. Adda kennuu qofa osoo hin taane biyyaa fi Afrikaa bira darbee addunyaa irratti addaa fi addunyaa sittiin argate. Kanaanis seenaan isaa akka warqee calaqqisaa jiraata. Sabasaaf gachana wabiidha hubadhaa ijoollee afaroorroo ilmi murtiirraa ijoollee akkaafuu korree gaafa lolaa sitti geerara har'allee geenye gaafa tolaa goota ta'uu yoom feene ilaamee koodee warri biyyaaf darbee lubbuudhaan mirganuuf dhiise akka sabaaf darbee lubbuusaa baase dagachuun taatu nammataa deebitee aduunu hubantee baatu warra lubbuun darbe anaana nyaatu. Akka lakkoofsa Girigooriyaanitti marsaa gadaa Michillee bara 1554 hanga 1562tti jaarraa Oromoonni lola fardaan seenaa hojjetan waan ta'eef seenaa sirna gadaa Oromoo keessatti bara injifannoo fi bara milkii jedhamee galmaa'ee darbe. Ammas akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1555 Atsee Galaadiyoos ajajaa waraanaa isaa Amalmaal waliin hangafa Xagaaritti dhufuudhaan luba Michillee gadaa yookaan Hirarii fi Karrayyuu wajjin fuulaa fi fuulatti walitti bahan
injifannoo kan argate garee mootii kiristaanaa Atsee Galaadiyoosii. Yoodhuma kanarraa ka'eetu aggaammiin kutaalee Oromiyaa kanneen biroo weeraruu kan eegale. Yaabbattoonni fi loltoonni fardeenii Oromoo Faxagaaritti loltoota Galaadiyoosii fi amal maaliin mo'ataman illee yeroo jalqabaatiif tooftaa fardaan loluu Oromoo shaakalchiisanii. Fardaan loluunis asumarraa tokko jedhee jalqabe jedha kitaabni hoogganaa dirsatoችና የታሪክ እውነታዎች kan Taaboor Waamiin barreeffame fuula 99 irratti. Makuriyaa Bulchaa fi Riichaard Paankiraasis yaaduma Taaboor Waamii kana dhugoomsu. Lakkoofsa Girigooriyaanii bara 1543tti yoo Ahimad Giraany ajjeefamu ilmi obboleessa Himaar Mojaahid aangoo qabatee waan tureef Baataadil Wambaraa Maayifuuzitti Galaadiyoos irratti waraana banuudhaan injifannoo argate. Galaadiyoos morma muree haadha warraa Ahimad Giraanyitti fide osoo mirqaanaan gara Harar deemaa jiranuu Hararii fi Awaash gidduu kan jiru tulluu Azaaloo irratti loltoonni fardeenii gadaamichillee jarreen kana rukuchuudhaan olaantummaa erga irratti gonfatanii booda lola isaanii gara waraana kiristaanaa Atsee Galaadiyoosiin durfamuu turetti naanneeffatanii. Lolli yaabbattootaa fi loltoota fardeenii Oromoo kun ittuma fufee hanga marsaa gadaa Armuufaa bara 1562 hanga 1570 ni fulla'e. Jaarraa kudarfaffaan duree yaa Oromoo roondinaa maata keenya tamanaanii. Oromoonni abbaa gadaa abbaa lubaan jaaramanii. Seenaa boonsaa galmeessanii abbootiin keenya gara dhugaatti darbanii. Seenaan har'oof radeebinee gamtaa walii nu gaafatee akka sirna gadaatti wal ijaaree jaarmiyaan Oromoo marti sosso'ee ka'e qabsoot kan kaane ustee teessee kan dhagaamne lolli waggoota 8 yookaan marsaa gadaamichillee itti fufe kun weerartoota musliimaa yookaan Giraany Mahammad erga dhabamsiisee booda weerartoota garee kiristaanaa ammoo bara gadaa Armuufaa Shawaarraa fi Waloorraa rukutuudhaan dachee isaanii qulqulleeffatee weerartootas gara dhufanitti deebisee. Loltoonni fardeenii bara gadaa Armuufaa kanneen bara gadaa milkaa'inaan injifannoo guddaa argatanii Waloo fi Shawaa erga bilisa baasanii booda marsaa torbaffaa sirna gadaa roobaleetiif baallii dabarsanii kennanii aangoo Oromoo fi Oromiyaa tiksuu waliin akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1570 hanga 1578tti aangoorra kan ture marsaan gadaa roobalee mootii kiristaanotaa Sarxa Dingil rukuchuudhaan ari'ee Gondaritti galchuun injifannoo fi imaanaa guddaa marsaa gadaamichillee irraa fudhate ni eege. Atsee Sarxa Dingil erga baqatee Gondar galee booda iddoo Waynaa Dagaa jedhamutti waraana biraa loltoota fardeenii gadaa roobaleetti banee. Lola kanaanis injifannoon kan gadaa roobaleeti. Karaa kibba ba'anis waraanni biraa warra musliimaa karraas Adaaliin durfamu dachee Oromoo weeraruuf yaalus isaanis loltoota gadaa roobaleetiin ni mo'atamanii. Bara 1578 hanga 1582tti amma loltoonni fardeenii marsaa 8ffaa marsaa gadaa Birmajjii Gojjamii fi Daamot rukutanii humnaan ni qabatanii. Loltoonni fardeenii kunneen erga Gojjamii fi Daamot bilisoomsanii booda Wallagga, Gibee fi Inaariyaas to'annoo isaanii jala oolchanii. Halaqaa Tseminaas akka barreessitti walsaamichi lafaa fi daandii daldalaa kan amantii da'eeffate Ahimad Giraanyii fi kiristaana warra Galaadiyoosiin eegalee osoo Oromiyaan gaarreen sululaa fi olqoota hin qabdu ture. Kiristaanonni lafa Oromiyaa weeraruuf dhufan bara gadaa roobalee loltoota fardeeniin duguugamanii dhumuu jedhee barreesse. Itti laafina jabeessa gatii qabsaata galeessa. Gaaree kambaa kambaa urumticha beeka yabbata farda. Gaaree kambaa kambaa urumticha beeka yabbata farda.
ammaas akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1586 hanga 1594tti marsaa salgaffaa mul'ataa gadaa Oromoon yeroo jalqabaaf odaa nabeen alatti Gojjamitti sirna baallee wal harkaa fuudhuun gaggeessa jedha kitaabni Yawganaa Dirsatoችና የታሪክ እውነታዎች jedhu marsaa gadaa mul'ataa jedhamu kana keessa Atsee Sarsa Dingil waliin Oromoo waraanaa kan ture Atsee Susiiniyoos loltoota fardeenii gadaa mul'ataatiin ni booji'ame sana booda erga booji'ame guddifachaadhaan iddoo bokkuu jedhamu jiraachuun jalqabe Atsee Susiiniyoos erga guddifamee booda abbaasa guddifate waliin walii galuudhaan akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1586tti gara biyya booji'ameetti deebi'uudhaan seeraa fi heera masaraa mootummaa erga baratee xumuree waljala gugannaa aangoo siyaasaa irratti uumamee gara abbaasaa Oromoo isa guddifateetti deebi'uudhaan loltoota fardeenii Oromoo 400 fudhatee deebi'ee mootii yeroo sanaa Atsee Yaaqoob mo'achuudhaan mootii ta'e marsaan gadaa mul'ataa dhume barri gadaa duuloo yoo itti fufu akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1594 hanga 1602tti jechuudhaan abbootiin gadaa nageenya buusuudhaan injifannoo Oromoon iddoo hundatti argate tiksuu irratti ni xiyyeeffatanii bara 1602 booda abbootiin gadaa fi abbootiin muudaa lola labsuu ni dhiisanii sababiin isaa immoo kaayyoon Oromoo lafa kan isaa hin taane fudhachuuf osoo hin taane lafa isaa jalaa weerarame deeffachuu qofaaf waan lolaa tureefi Profeesar Riichaard Paankrasti akka barreessetti lolli garmalee hamaa fi ulfaataan loltoonni fardeenii Oromoota weerartoota musliimaa waliin tulluu Azaaloo irratti gaggeessan injifannoo loltoota fardeenii Oromoon xumuramuun isaa loltoonni fardeenii Oromoo Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane weerartoota amantii musliimaa Afrikaa baafillee sodaa guddaa ture jedha sana booda kitaabni The Dangerous Galla Tribe in East Africa jedhus seenaa goototaa fi tooftaa lolaa hamaa loltoota fardeenii Oromoo ni barreesse gootummaa fi injifannoon loltoonni fardeenii Oromoo dachee isaanii weerarame deeffachuudhaaf taasisan hanga mootii lammaffaa Atsee Tewoodiroositti fulla'e jedha Riichaard Paankrasti. Manni Oromoo jaarraa 14ffaa kaasee irra caalaa lafa baddaa Shawaa kiristaanaa fi musliimaan jalaa fudhatame hundumaa weeraree deeffatee fudhate sanaan booda Oromoonni Booranaa naannoo kaaba Itoophiyaa fi naannoo Tigraay mandheeffachuun jiraachuu jalqabanii naannoo Tigraay keessaa Raayyaa kaaba Itoophiyaatti ammoo Waloo Raayyaa fi Qobboo qomootuu lamaatu mandheeffate karaa biraatiin ammoo balbala Malcaatu miila isaa gara lixaatti diriirfatee jiraachuu jalqabu daangaan isaanii immoo bulchiinsa mootummaa kiristaanaatiin booda keessa garuu suutuma suutaan amantiin kiristaanaa nageenya uffatee kutaalee Oromiyaa garaa garaatti babal'ate ta'us garuu jaarraa 14ffaa irraa jalqabee hanga jaarraa 19ffaatti nagaa fi lolli Oromiyaa keessa turuu baatus hanga jaarraa 19ffaatti Oromoon ofumaan of bulchaa ture jedha kitaabni Yatadabbaqa Yagif Taarik jedhamu uummanni Oromoo mootummaa kiristaanaa waliin jaarraa 14ffaadhaa hanga 19ffaatti amantii isaa gatuu diduu fi kan isaanii fidanitti fe'anii deeman fudhachuu diduuf wal waraanaa jiraatullee mootummoonni tokko tokko nama nagaa fakkaachuudhaan jajjaba Oromootti hirkachuun tooftaa lolaa gootummaa fi fardaan loluu Oromoo irraa dhaaluun Oromoon guddatanii booda deebi'anii immoo kan Oromootti guddatanis kumaatama jarreen kunneen gaafa Oromoon caalaatti itti jabaachaa deemu Oromootti hirkachaa deemuun afaan isaa barachaa aadaa isaa immoo balleessaa tooftaa lola isaa irraa fudhachaa suuta suutaan kaana maaromsaa aangoo siyaasaa dabarsanii kennuufiin Oromoo gowwoomsuun tooftaa Oromoo dadhabsiiseedha
Kanaaf ammoo fakkeenyi guddaan Iyyaasu tokkoffaaf Atsee Suusiniyoosiin galmeen seenaa akka himutti kalakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1680 ilmi mootii Yohaannis Iyyaasuu waliin wal lollaan Abbayaa Atsee Oromootti kooluu erga galee booda qeesonni Diimaa Giyoorgis sadiis miila nama kanaadhaanii gara kibba Oromiyaatti baqachuun kooluu galanii jiraachaa turanii. Yoo dulli deebitee yaammadhu jaba yoo ormi kennite caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu farda abbaa gadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo dulli deebitee hidhadhu mudhi yoo ormi kennite caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Channi keeti guyyaa biiti iddoo garaansi yaaddu sannaqiiti itti qoli gaalee yaabidaalee maqaa walii lammiikee. Kunis kun ergaa galmeessee gadaako. Eenyuun na dhaabaa nan beekaa karaako. Nabdatiini baraan gonfiteessa. Mootiin Gondar Atsee Faasiladas ilma Atsee Suusiniyoos immoo Oromoodha. Akkasiin suutaan mootonni kiristaanaa Oromoof aangoo kennaa, Oromoo aangoo siyaasaan gowwoomsaa, isa lolaan dadhaban tolaan, isa tolaan dadhaban amantiin, isa amantiin dadhaban amantii isaa ganamaa balleessuun kan isaanii dhaalchisaa. Lafaa fi nama Oromoo fudhachuun Atsee Suusiniyoos irraa jalqabee Atsee Bakkaafaadha hanga Faasiladaasitti abbaa Koostir Balaa Zallaqaa Laaqaw galgal qilxuutti itti fufee. Akka lakkoofsa Girigooriyaanitti bara 1721 hanga 1730tti mootii kiristaanaa ta'ee kaaba Itoophiyaa bulchaa kan ture Atsee Bakkaafaan osoo mootiin ta'in duraa mana hidhaa hambaa jedhamuu badee Oromoota waloo keessa dhokatee jiraachaa akka ture Makuriyaa bulchaa fi Riikaard Paankiraasis barreessaniiru. Atsee Bakkaafaas dhuma irratti yoo lolee aangoo kiristaanaa Gondar fudhatu loltoota fardeenii Oromoota waloo waliin loluuni. Aduun biyya ormaa yaa waleetoo silaa barri banaan